miidiyaaf misoomaa ittaanaa koomishinarri Saayid Ahmed jimaata dabre kana to'annaa jala oolfamuun beekamee jira. Manni hojii isaanii feesbuukii isaarratti akka ibsetti hidhaan isaanii kan gaafa waxabajjii 15 geggeeffame walitti bu'insa namoota galaafate wajjin kan wal qabate ta'uun himamee jira. Koomishinarri poolisichaa Abbaree Addaamuu garuu sababaasaa kana jedhaniin dubbanne agammaatti. Hidhattoonni Alshabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteetsi kan humna Somaaliyaa gargaaraa jiru itti fayyadamurratti haleellaa banan dirree xayyaaraa Baalii Daagoole kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatatti fe'uudhaan itti dhoosan jedhamee jira. Moqdishoorraa gara kiiloomeetira 90 irratti kan argamu dirree xayyaaraa kanarratti namni dhiyoo jiraatu akka dubbatetti sagaleen guguddaan dhaga'amuun himamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pireezidaantii Tiraampin taayitaarraa buqqisuu danda'uu malurratti kenne nageenya isaaf jecha eenyummaan isaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii falmaafii jiru. Pireezidaantichi garuu nama na balaaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Andiriw Baakaajiin kan hoogganamu gurmuun ogeeyyii seera kaleessa akka ibsanitti namni odeeffannoo kenne sun miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi wajjin akka wal gochuudhaaf loojistikii isaa Dimookiraatotaaf Rippaabilikaanota wajjin wal mari'ataa akka jiran dubbatanii jiru. Qorannaan tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Yuukireen gama lamaaniin geggeeffamutti jechuun Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti geggeeffamutti hirmaachuudhaaf gara sana seenee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihadistoota garee ISIS wajjin yookaan immoo masaanuusaa akka ta'e gara Alqaayidaa wajjin kan hidhata qaban otoo hin taane fiinxaaliyyii gama mirga leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'e qorannaan kun beeksisee jira. Amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarra sora. Ayyaanama addunyaan ijoollee isii walitti filatteetiin addunyaa keessatti yaamteetiin wal dorgomsiifachuu jirtu Dohaaf Jarman Berliinitti. Atileet Kiristiyaan Koolman kan fiiguun xinniqaa jedhan kaani fiigichi meetirii 100 irratti rikoordii haaraa caccabsee moo'e. Siifan Hassan ammoo ijoollee Keeniyaatiif Itoophiyaa cinaachaan of duuba dhoowwatte fiigichi meetirii 10,000 irratti awwaarsite rikoordii haaraa cabsite moo'e. Qananiisaa Baqqalee Asheetee Bakarii Faatillee warra maraatoonii Berliin irratti dorgommiin warra walitti qajeeluuf jalaa qaqaaris keessa tokko. Shaampiyoonii atileetii addunyaatiin jalqaba. Dorgommii IWF qopheessitana biyyaaf naannoo 209tti Doha Qataaritti irratti wal dorgomuu jiru. Guyyaa 4 dura jalqaban torban kan keessuma tagammaatti Yuunaayitid Isteetitti medaaliyaa 8 dur jir. Chaayinaan 6 taanti. Jarmaniin 3 Jameeka jechuu kiyya 3 faani jirti. Keeniyaan medaaliyaa 2 abreessoo jirti. Itoophiyaan medaaliyaa Letesenbet Gidey meetirii 10,000 irratti mooteen 8 jirti. Itoophiyaan shaampiyoona addunyaa kana nama hedduutti filatte meetirii 800 haga maraatoonii irratti dorgomte. Ardallee meetirii 5,000 fi 3,000 faan dorgomti. Salamoon Baareegaa, Xilawun Hayilee fi Muktaar Idris Maqdees Abbeebee faatilleen warra dorgom keessa tokko. Siifan Hassaniin reefu jenni tunin nama Itoophiyaati biyya Daachii dorgomti. Siifan ammallee meetirii 5,000tiin dorgomuuf qophii jirti. Siifan durii Itoophiyaa dorgomti meetirii 10,000 mooti tana daqiiqaa 30 fi sekondii 17tiif maayikiroo sekondii 62tti moote. Warra Ameerikaa warqii badhaas keessa tokko akkuma reefu jenne Kiristiyaan Koolman meetirii 100 moo'eetiin biyyi isaa warqii badhaas. Koolman meetirii 100 tana sekondii 9 fi maayikiroo sekondii 76tti moo'e. Justin Gatlin ammoo namuma Ameerikaatii lammeessoo ba'eef atileetiin Kaanaadaa Andree De Graasee sadeessoo. Namni waltaan 15 sekondii 10tti wal jala maxxaneetiin akka malee wal qolchuuf walitti dhiyaate. Berliin Jarmanii dabarra ijoolleen addunyaa walitti filanii fiigichaan lafa walitti ciruu jiran. Qananiisaa Baqqalee sekondii 2 fi rikoordii addunyaa dhabe taatullee ittum ciniinnatee maraatoonii tana moo'e. Qananiisaan maraatoonii tana sa'aatii 2 daqiiqaa 1 fi sekondii 41tti moo'e. Ardhaa naa ta'uu baattullee ciniinnadhee itti deeffadhaa yaalina omaa miti jedheetiin ciniinnatee dubbate. Biraanuu Leggeesee lammeessoo Sisaay lammaa sadeessoo ba'e. Duraan ammoo Asheetee Bakaree maraatoonii tana sa'aatii 2 daqiiqaa 20 fi sekondii 14 tokkeessoo baateetiin Maaree Dibaabaa ammoo lammeessoo taate. Tapha kilabii kubbaa miilaa dabara. Tapha kilabii kubbaa miilaa keessaa Maariyoo Balatooli tapha kilaboota Xaaliyaanaa Siiriyaa irratti kalee goolii tokko galfate. Taatullee Naapooliin kilabiin isaa Balatoolii tana kilabiin tunini moo'uu hin dandeenye Bireeskaan tunin 2-1 moo'amte.
Balatooliin guyyaa 1468 keessatti baraana goolii galfate intali sadi qoganni ja'a duddabaate gammada gumi keessa deeme. Oduun gabaabduun ispoortii tanuma. Seenaa dhuunfaa isaaniif kanneen biroo irratti haasofsiisanii akka ibsanitti maatii ijoollee durbaa 4 qabu keessatti dhalachuu isaanii garuu abbaan isaanii shamarran sadarkaa tokkorraa ga'uu qabu isa jedhutti amanaa ture jedhan. Biyya Faransaay keessatti baratanii ega deebi'anii booda waajjira ministeera barnootaa keessatti kutaa tokkotti itti gaafatamtuu ta'anii hojjetaa akka turan yeroo sanayyuu dubartiin hoogganarra turan tokkittiin isaan ta'uu dubbatan. San booda ministirii haajaa alaa Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun waggootii 20 hojjechuu isaanii kana keessaa baay'eensaa biyyooti Afrikaa kanneen afaan Faransaay dubbatan keessatti ta'uu dubbataniiru. Waggaa 10 Jabuutii fi Faransaay keessatti hojjechuudhaan san booda ambaasaaddara gamtaa Afrikaa fi ministirii dantaa alaa keessatti dhimmootii Afrikaaf ዳይሬክተር ጀነራል ta'uudhaan hojjetaniiru. ከዛ ላይ ነው የተባበሩት መንግስታት የወሰደኝ እዛም ስገባ አሲስታንት ሰክሬታሪ ጀነራል achirraa ture tokkummaan mootummootaa kan na fudhate ittaantu barreessituu biyya Afrikaa waaltaa ka biyyattii tasgabbeessuuf waajjirri tokkummaa mootummootaa bane hoogganaan ture. Ergamtuu barreessaa duree tokkummaa mootummootaa ta'uu waggaa 7 ittaantuu ta'uun immoo Naayiroobii ka jiru waajjira tokkummaa mootummootaa Afrikaaf dhaabbateetti itti gaafatamtuu ta'ee hojjedheera jedhan. San booda Finfinneetti jijjiiramuudhaan baatii 4 qofaaf hojjedheen ture jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pireezidaantii akkan ta'uuf yeroo na gaafatan biyya koo tajaajiluuf carraa lammataa argachuu kootti baay'een gammade. Hanga humni koo danda'e nan hojjedhaan jedhe. Hojii waliin wal qabatee biyyootii Afrikaa hedduu argeera ka jedhan pireezidaanti Saalawarq nagaan bu'uura waan hundumaa ta'uu qabaa jedhanii. የኢትዮጵያ ሕዝብ በመሰረቱ ሰላም ወዳድ ነው። ይሄን በታሪኩ አሳይቷል። Uummanni Itoophiyaa nagaa jaallata kanas seenaa isaa keessatti agarsiiseera. Garuu daafoo nagaa dhabuun fideen rakkataa akka ture beekna. Kanaaf nagaan waariinsa qabuu akka dhufu gochuuf fedhiin uummataa guutamuu qabaa jedhan. Maaltu walitti bu'iinsa fida? Akka muuxannoo hojii koorraa hubadheetti afaaniin waan hedduu jedhama. Waadaatu seenama. Rakkoon akkasii kan Itoophiyaa qofa miti ardii Afrikaatti sadarkaa gadiitti yoo gadi buune dhugaa jiru hubanna. Kanaan ala qabsoo namoota siyaasaati inni immoo uummata hammachuu dhiisuu malaa jedhan. Akka yaadutti jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa lammiin kamiyyuu sarara diimaa ofii tolfachuu qaba. Hundi keenya daangaa darbuu hin dandeenye kaa'achuu qabnaa jedhanii. Jireenyi gadhiisii miti seeraan daangeffamuu qabaa jedhu. Nagaa biyya ofii diiga taanaan bu'aa koof ta'us sarara diimaa darbuu hin qabnu isa jedhu qabaachuu qabnaa jedhan. Mootummaan itti gaafatama seeraan kennameef hojiirra oolchuuf sosso'aa ka jiru ta'u pireezidaanti Saalawarq Zawdee ibsaniiru. Gabaasa biraatti ceenaa godina Wallaggaa lixaa Gullisoo keessatti jimaata darbee gaafa damaraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko nama 2 ajjeesee tokko madeessee jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jira jedhan bulchaan aanaa. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Godina Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa 2 keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa. Gimata saati kuta lamatti ofiisaati sijjisaan argu mana jallataa dubbachaa ture gara ji'a furii reefu gadi ba'ee mana jallataa ofiisaati dhufee baasaa oliti ijoollee mallayyaa irraa ari'aa yeroo edee guddaa maarbeetii dhufee anaani abidda dhaamte hojiin hojjetanii ijoollee ari'aa yerooti mana cufiinaan jedheen waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakaliyaadha calluma edee ijoollee ari'aa dhufee balbal madura dhaabatee isumaa ol lixaa jiru balbal gaduma kuphanee itti naqee manuma Gorduma malakkaata jiru ijoollee warreen duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni ol lixaa jira. Saaganyaan loodee magaduma taa'ee itti naqee midhaan silii kutee
abbaa fi mucaa waluma bukkeetti eegii isaan lamaan rukute booddee immoo nan immoo na barbaade kushiinaan lixee maarbee shintibeetii lixee ani immoo siree jallan dhokadhee achi siree jallan na ilaalee waaquma narraa qabe fakkaata darbee dhiisee lafa mucaata garbiraa deemetti immoo deebi'ee dhaqeessitti itti dabalee badduu baate ollaadhumatti. Ergasii booddee wattaaddarri warri kaayyaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii ajjeesee nam maaliif ajjeesse jedhanii gaafatanii acha balbaluma qosanna duratti dhannaa isaarraa eeggatanii fudhatanii tokko. Yeroo maaliif ajjeeste jedhanii maal jedhe deebii akkamii kenneef? Amaariffaan itti haasa'e gaafa kun dandeenye amaariffaa waa haasa'e namichaanii dhannarraa eeganii fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti isaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii ambulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa xaabiyaatti geessan inni suniin jee. Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophiirra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira. Harka keessa mirgaa moo bitaa? Mirga. Rasaasa meeqas rukute? Tokkuma dafee maqal tokko cabsee keessa beekamudha. Bojijoonni abbaan kee jechuudha. Rasaasa meeqaan rukutaman? Naannoo rasaasa afurii rukutan. Maal isaaniirra dha'aman isaan? Rasaasa dha'aman. Balballi keenya banaa ture hammee qofa beekuu jira. Abdee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi lute. Dura beekuu miila keessa dhahee saanseenaan mataatti gadiin jedhee harkaan argatee itti wanciisee ciisee manjiraa hin deemne seenatti dabaluu fedhee ciisee gaafa beekuu laalu xachaaruu asii gadeen lamatti dabalee gabbeema. Yeroo kana godhu maal jala ture? Waan tokko iyyuu jechaan turre namichi akka waan saafachaa jiranatti fakkaata. Wallaansa sii godhaniiru? Wallaansa naa gochaa jiru. Yoon baata siin jedhan? Yeroon ba'uunatti hin dhibbanne. Jiraataan magaalichaa waan torban darbe Gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan arguu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ola deemaan biraa Yaazee Addaamuu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan. Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaatii naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha. Bakka damaraattis miti wanti kun kan inni ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ba'e meeshaa naa fidaa jedhee waraanatti ergateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'e mucaan Abtaamuu Addaamuu jedhamu kuni tuunni narra rukutii adaraa keetti jedhuti kan inni asii. Maaltu jira dudduuba isaa? Sababa dhugaatii miti wantichi ittuma yaadamee kan godhamedha nageenya hawaasaa boreessuuf malee. Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii? Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama isaatii ooyuu sodaata jechuudha. Yeroo ammaa kana namni ba'ee galuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasi lapheen hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaatti fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haalli inni keessa jiru. Osoo maal godhamee rakkoon naannoo sanaa furamuu danda'a? Garuu waaqaan gaditti mootummaan garaa bal'atee rakkoo hawaasaa dhaggeeffate jaalala qofa lallabuurra waliigaltee ammayyuu taa'an jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Waliigaltee kana fiduuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabeenii asii hawaasa harka qalleessi gaaga'amaa jira jechuudha. Biyya keenya kanatti boo'icha keenya kanatti gurri laatame ibsi kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasaa kanaa hiikuudhaaf kutannoodhaan ka'uutu isaan irraa eegama jechuudha. Yaaliin maatii dargaggoo ajjeefame jedhame kan biraa bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf milkoofne. Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Nam tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha. Maal inni sababni isaa? Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechi isaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataatti akka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka inni danda'e garee qorataatu beeka. Isaanirraatii barra irra jiru piroosisiisaa jalqabanii jiru jechuudha amma. Tarii namni kun guyyaa sana dhugee ture namoota meeshaa dhaqaa naaf fidaa jedhee meeshaa sana fudhateeti kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwatee kan jedhan jiru kun hammam dhugaadha? Shakkii kanaa qabna. Namni waa malee lubbuu namaa irratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isaa wallaalee malee namni nama nagaa irratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa ittisa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka hin bu'u.
tarii meeshaa naa fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatanii warri miseensotni kan biraan? Hin beekamu gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan gara amma miseensota inni waliin tureetti achi deebamee akka ilaalamanne isaanitti dirqama laanneerraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu jirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'ee ta'ee adeemaa ta'ee jira jechuudha. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra. Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee han godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin han mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachuu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuufi akka qabu gaaffii isaanii yommuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatis tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha. Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu raayyaa biyyaatti immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa? Isa adda addaa ma'aana Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen sun uumamteetti taatee sana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii han ibsamu kun soba ta'uu isaas mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataa jira. Isa uummata dararaa jiru, isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti. Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ga'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata? Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee amma kaastee kanarratti ejjennoo inni qabu, ejjennoo sadarkaa nuus qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaan yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. Kanaaf gaafa arras balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaanii jijjiirratanii ammas karaa nagaatti akka isaan deebi'an duwwaadha gaaffiin keenya. Namoonni tokko yaada akkamii dhiyeessu mariin otoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaaniin jiru iyyuu dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru waan kana mootummaan itti amanaa mootummaanis marii akkamii kan isaan wajjin godhamu mariin addaa isaaniif godhamu hin jiru amma gaaffiin tokko duwwaadha olaantummaa seeratti amananii deebi'uu kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru. Haa ta'u malee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walaba ta'eef waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Ayyaana Irreechaa waggaa 30 oliif bakka kanatti kabajame kanarratti yeroo kamiin caalaatti ummati baay'inaan ba'ee irreeffateera. Sababiin isaa qabsoo Oromootitu jabaate ammallee calqabamee jira bakka barbaadamu hin geenye bakka san ga'uudhaaf namni hundumtuu walitti birmateetuma aadaa ofii kanas jajjabeechuu barbaachisa. Kanaaf ammatti bakka feete biyya soggaa dhaqxe
rakkoo malee waa'ee aadaa keetti babal'isuu dandeecha. Kuni amma namni jijjiirama biyya keessatti aadaa laalchisee jechuu kooti. Jijjiirama biyya keenya keessatti godhamu kana itti gammaduudhaan jijjiiramni kuni caalaa immoo jijjiirama barbaannu bira hin geenye ishiisan bira hamma geenyutti egaa qabsoo goona jechaadha. Kan maafi tokko kan namni baay'achuu danda'a. Waggoota 30 oliif lammiiwwan Oromoo naannoo Waashingtan kana aadaa fi duudhaa akka kabajatu hoogganaa kan turan obbo Lubee Birruu akkas jedhan. Kanarraa kun irreeffataadha. Kan dabre galata waaqaa kennine kan dhufuuf immoo kan barbaannu hawwii keenyaaf waaqa kadhanne kan kaleechaa immoo ganna dukkana keessa bara namni wal arguu hin dandeenye kan lagni guutee wal arguu hin dandeenye bokkaan roobee wal arguu hin dandeenye aduu arganii lafa qortuu arganii kan ittiin galata waaqaa kennan ibsaadhaan kan galata waaqaa kennan kanarraa immoo kadhaa immoo abaaboo qabanneeti keelloo qabanneeti. Keenya xumuruu dura matoota dukeessaan sin dhageessa koomishina poolisii naannoo Amaaraatti dhimma miidiyaaf misoomaatti itti gaafatamaa kan ta'an Said Ahmed jimaata dabre kana to'annaa jala galfamuun isaanii himamee jira. Hidhattoonni Al-Shabaab dirree xayyaaraa waraanni Yuunaayitid Isteetsi kan humnoota Somaaliyaa gargaaraa jiru itti fayyadamu irratti haleellaa banuusaa beeksisee jira. Dirree xayyaaraa Baalii Daagole kan kutaa Shabalee gara Gajjallaa keessatti argamutti kallattii lamaan dhukaatota konkolaatotatti fe'aman itti dhoosan jechuudhaan kan dubbatamee jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa kiiloomeetira 90 irratti argama iddoon kun. Haleellaalee maadhee sana socho'aniif Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuunsaas beekamee jira. Abukaatoleen nama odeeffannoo pireezidaant Tiraampiin taayitaarraa buqqisuu malu kenne nageenya namichaaf jecha eenyummaansaa iccitiin qabamuufi qaba jechuudhaan jabeessanii dubbataa jiru. Pireezidaant Tiraamp garuu nama laaleffate beekuudhaaf mirga argachuun qaba jechuudhaan dubbatan. Qorannaan tokko akka agarsiisetti namoonni biyyoota alaa 17,000 ta'antu lola Yuukireen gama lamaaniin itti deemamaa jiru jechuun kan Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti seenaa jiru jedhamee jira. Loltoonni biyyoota alaa kun jihaadistoota garee ISIS waliin lolan yookaan immoo garee Alqaayidaa waliin kanneen jiran otoo hin ta'in finxaaleeyyii gama mirgaa leellisan yookaan immoo olaantummaa sanyii adii leellisan akka ta'an kan dubbatamaa jiru. Qorannaan haaraa kun kanadha kan inni baasee oduu namaaf qabnu.